Yeroon garraamiidha. Nama hundumaaf carraa walqixa kenna. Yeroon gara jabeessadhas. Namoota ittiin fayyadamneef dhiifamaa fi carraa lammaffaan kennu. Yeroo hundumaa caalaa immoo yeroon akka ijoollummaa fi dargaggummaa nama hawwisiisu hin jiru. Ijoollummaan barachuudhaaf sammuu qulqulluudha. Dargaggummaan hojjechuudhaaf humna haaraa, of barsiisuudhaaf dhama'e, of guddisuudhaaf tattaafadhu. Nama abdachuun kufaatii jabaa sitti fida. Umrii dargaggummaatti nama namatti hirkachuu bari of hin godhin. Namoota ati naaf jiru jettee yaaddu gaaf tokko dugda siif kennu. Yeroo baay'ee ulfaataa fi rakkisaa keessatti si dhiisanii deemuu danda'u. Nama nabdatiin. Guyyoota gidiraa fi rakkinoota baay'ee sitti fidan hin abaarin. Guyyoonni kun barnoota qarshiidhaan barachuu hin dandeenye baay'ee si barsiisaniiru. Guyyoonni kun ogeessaa fi bilchaataa si taasisaniiru.